ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለወደቀው የእርሶና የብልጽግና ፓርቲው አመራር መፍትሄው ምንድነው? የሀገራዊ ቀውስ መፍትሄ አፈላላጊ ጉባኤ እንዲዘጋጅ አድርገው ሳይረፍድ ለሀገራዊ ቀውሱ መፍትሄ መላ ቢበጅ አይሻልም ወይ? ብልጽግና ፓርቲ መራሹ መንግስትም ሆነ ፓርላማው አገራችን ከገባችበት የፖለቲካ ቅርቃር ፖለቲካል ዴድሎክ ማውጣት ስለማይችሉ ስልጣኑን ለጊዜያዊ ሲቪል አስተዳደር እንዲያስረክቡ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትም በኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 60 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት በምክር ቤቱ ፍቃድ ምክር ቤቱን እንዲበትኑና ለአዲስ ምርጫ መንገዱን እንዲጠርጉ መጠየቅ ፈልጋለሁ። አካ ፓርቲቲ ብልጽግናስ ተሄ አከሱማ ሆጋናን ብልጽግና ሙሚቸ ሚኒስቴራ ዶክተር አብይስ ተሄ ቢየ ቡልቹ ዳሂንደንዴኔ ረኪኖታ አማ ቢየ ኬሰቲ ታሃማ ጅሩ ሎለራ ሀገ ቤላቲቲ ሀገ ጅሬኛ ቃሎሜንሰ ጅሬኛቲቲ ውቲ ጋፈተማን ፓርቲ ከና ከናፉ ከራ ቀጣሙራቲን አካ ማኒ መሬ ወኪ ፓርላማን ኩነሞ ዲገቤ ብትናሄ አከሱማ ኢሳኒስ አንጎ ገዲ ዲሰኒ አንጎን ኡመታፍ ደብሬ ምርጫን ከራ ቀጣሙራቲን አካ ገገፈሙ አርአንተና ካም ፓርላማ ረቲ ጋፈተሜ miseensa partii abiin Dr. Dassaalany Caanyeedha. Ni haga tokko video isaa kana waliin dhageeffannaa deebisaan muummicha ministeera Dr. Abiy Ahmed maalinni waa'ee paarlamaa irratti deebisaa inni Dr. Caanyeedhaaf kenneef jechuudha. Arabdur Abduu Bobaala Biraay bagara deebiidhaan gara chaanala kiyyaa dhuftan isin jedha. Jarri kun kaara paartii fuudha kuni amma dura akkuma isin yaadattan kanummaan miseensa paartii kanaa jechuudha. Kiristaan Taaddalee amma dura gaafatee ture yeroo dhiyoo jechuudha. Akka angoo gadi dhiisan arra angoo gadi dhiisuu qofaa miti paanni baree bakka bu'oota ummataa kunis faayidaa buusaa hin jiru homaa lubxii hin qabu akka bittinnaa'u garuu teenna waan isin ajaa'ibsiisu anamma jara kana bara viidiyoo isaatitti osoo achi hin dabarre teenna hoo maaltu afaan qabeedhaan oromoo maaltu afaan qabe cabacabama qofa oromoon bakka harka dhahuu qofa kuburaachiin jedhaniituma addaan bahuu qofa paarlaama masanuu dimokiraasii fakkeessuuf akka jara kanatti maaliif hin gaafanne jechuun ajanda baafuu jechuu kiyya baran rakkuma oromoo keessa jirtu jechuun nagaya buusuu hin danda'amne oromiyaa keessa namatu du'aa jira bakka angoo gadi dhiisii Dr. Abiy maaliif fakkeessumaadhaaf maaliif jenne anteennan ajaa'ibsiifadhe namicha kana caalaa jechuudha. Mee achi keessa oromiyaa bal'oo tana bakka bu'anii nama meeqatu dhibba meeqatu achi keessa jira kan oromoodha jechuudha. Achi keessa agartee kan harka guddaa qabu oromoodha fakkeenyaaf. Takkatti immaan hatta naannoo magartee sila mee akka oromiyaati miti akkuma gartee naannootitti iyyuu godinootu marakkinde keessa jiru keessatti takka isaanii akkasiidhaan dhageessanii jarri kun ammoo paartiituu fidatan jechuudha. Amma yeroo akkana kana baalaataraa deemuun ka akka barbaadeetti dubbatee waan fedhe dubbateetiin baheetiin galuu danda'u baalaataraan baalagizeen warra kanaa bar baalagizeen dhugaa dubbachuuf oromoo caala baalagizeen isaan kana isaantu baalagizeen hin jedha malee baalagizeen warra kana jedheeti yaadan maaliif akka fedhetti dubbatanii ummata isaaniitiif akka barbaadanitti ajandaaf isaa ta'u dhugaaf isaa ta'u waan barbaada waan fe'an jedhaniiti nagee hangalan jechuudha. Arra paartii kana keessa yeroo lammataatii fi paarlaamaa keessa taa'ee ati angoo gadi dhiisi muummicha ministeeraa akkasuma manni maree kuniyyuu bittinnaa'uu qaba. Waggaa shanan kana ajjeechaa malee homaa faayidaan tokkolleen hin jiru. Biyya kana kuffistee jirta, biyya kana ajjeeftee jirta. Waan isin ajaa'ibsiisu ammoo namichi kuni dhuguma har'an tana waa'ee rakkoo Amaaraa kililii keessatti deemaa jiru waa'ee rakkoo uummata Amaaraatiif immoo dhuguma gartee Itoophiyoommaadhaaf immoo amma dura maal jedheessi ture viidiyoo isaa kana amma duraallee isin dhageessa. Mee jalqaba irratti viidiyoo isaa kana ammaa kana waliin dhageeffanna. Ka isaa kana dhageeffanneeti deebisaa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed illee waliin dhageeffanna. Ka isaa kana caqasaame. ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ለጊዜያቸው አመሰግናለሁ። ለጊዜያቸው የተከበሩ አፈ ጉባኤ ምናልባት ኦፍ ዘ ስክሪፕት ቢሄድ እንደ ዶክተር አሸብር ይታገሱኛል ብዬ አስባለሁ። ጥያቄን እንደሚከተለው በንባብ አቀርባለሁ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ መንበረ ስልጣን ከወጡበት ከመጋቢት 2010 ዓ.ም ጀምሮ እየተወሳሰቡ የሄዱት የሀገራችን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ችግሮች አሁን ላይ ወደ ሁለንተናዊ ቀውስ መሸጋገራቸውን መሸፋፈን በማይቻልበት ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ብልጽግና መራሹ መንግስቶ የኢትዮጵያን ሕዝብ በሰላም ወጥቶ የሚገባበት ነጋዴው ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ ሰርቶና ነግዶ የሚኖርበት ገበሬው ምርጥ ዘርና ማዳበሪያ በወቅቱ አግኝቶ አርሶ የሚበላበት እንዲሁም ከተሜውን የሚቀበልበት ሁኔታ መፍጠር አልቻለም።
jechuun waan tokko fakkeenyaaf amma rakkina xaa'ootiin amma eenyutu rakkataa jira. Qotee bulaa Oromoo akka malee rakkataati jira. Garuu warri amma fakkeenyaaf biyya bulchaatiin jiru bakka gartee qamadiin itti mise bakka midhaan itti mise keessa dhaabbatanii suura ka'uu danda'an. Garuu kan madaabara dhabee arranta akka xaa'oo dhabeetiin rakkataa jiru qotee bulaa Oromooti. Inni amma waa'ee kanaatti fakkeenyaaf akkuma gartee gaafa Dr. Abiy aangoo irra dhufeeti naggaadeen nagayaan naggadatee manatti galuu dadhabee nagayaan jiraachuu dadhabee qotee bulaan xaa'oo ittiin hojjetu maal dhabee walumaa galatti eegaa ati dhuftee rakkoo malee wanti furmaanni tokkolleen hin jirudha. Amma sila rakkoo xaa'oo rakkoo maalii nageenya waan jedhu fe'eennu kasira dubbatudha malee jechuun akka inni afaan guuttatee sodaata akka malee dubbatu mee ilaala namicha kana jechuudha. Nuti yeroo hedduu fakkeenyaaf jara kana tuffannaa warra zarrafiidha jennee amma dhugumatti eenyu mee ilaala kaa jechuun lakkii Oromoon akka isaanii bar inni jedheef yookiin aangorraanii bu'aaf miti jechuun akkas je'ameef aangorraanii bu'aaf miti. Yoo xiqqaate ummatuma gartee ajjeefamaa jiru hamilee itti horuudhaaf ummatuma kana eega gartee nagaya buusuu fi dhabde akka gartee mana maree bakka bu'oota ummataa tokkootitti yoom aangoo gadhiiftamaan jenneen gadi dhiisii yoo akka kanaatti osoo hin ta'in akka amduraa kiristaanta darasa yoom gadi dhiifta aangoo maaliif jechuun hin dadhabame kenna jechuun ዲሞክራሲ fakkeessuuf jechuu kiyya. የኢትዮጵያ ሕዝብ በችጋር እየተጠበሰ በረሃብ እየተሰቃየ ነው። የኑሮ ውድነቱ በዝቅተኛ የኢኮኖሚ ደረጃ ላይ የሚገኘው ወገናችን ከእጅ ወደ አፍ የነበረውን ኑሮውን እንኳን መግፋት ወደ ማይችልበት ደረጃ ደርሷል። ኢኮኖሚው ታሟል። መካከለኛ ነዋሪ የነበረውም ተመቶ ወደ ድህነት ወለል ወርዷል። ስራ አጥነት ተስፋፍቷል። የሀገራችን የነገ ተስፋ የሆኑ ወጣቶችም ሀገራቸው ውስጥ ተስፋ በማጣታቸው ስደትን ብቸኛ ምርጫ አድርገውታል። jechuun wantoonni inni amma jedhe kunniin dhuguma jireenyi qaala humiinsi daanga dabree namni jiraachuu dadhabeeti jira. Dargaggoonni jiraachuu dadhabuu irraa rakkoo baqatanii gartee biyya namaa keessa jiraachuu filataniiti jiranii. Warri gartee duraan dalagatee jiddu galeessa jedhame rakkoo miskiinummaa gadi jechuun rakkoo hiyyummaa keessa bu'aniiti jiranii duraan jiddu galeessa. Dargaggoonni immoo baqatanii biyyarraa bahaniiti jiranidha. Jechuun wantoonni jedhe kuni naannoo hunda keessa jira. Naannoo Amaaraa qofaa miti yookiin naannoo Oromiyaa qofaa miti guutuu biyyattii keessa jira. Kana isin hundinuu ni beektan jedheeti yaada. ዜጎች በፀሐይ ፀሐይ ይታገታሉ። በሚሊዮን ብር ይጠየቅባቸዋል። የመንግስት የጸጥታ መዋቅር በተለይም ፖሊስ ደግሞ አማራዎችንና የአማራ ልሂቃንን የአማራ ህዝብ ጥያቄዎችን በማንሳታቸውና መንግስትን በተለያየ መንገድ በመተቸታቸው ብቻ jechuun namni butamaan tunis dhuguma Oromiyaa keessallee bal'inaan jira akkuma isinuu beektan namni butamee miileedhaan gaafatama amma asirraa kan inni karaa ብሔረሰብ ይሳቲት ቡኤቲ ቱሬ ጋር ብሔረሰብ ይሳቲት ተብሎ የፈጠራ ወንጀል እየተሰጣቸው በማንነታቸው በጅምላ ይታሰራሉ፣ በጅምላ ይከሰሳሉ። ፍርድ ቤትም ነፃ ሲላቸው ፖሊስ ግለሰቦችን አስሮ ያቆያል። ቱኒስ ረኮ ኦሮሚያ ከሰለ ጅርቱ የኢትዮጵያ መልካ ፖለቲካ በሙሉ ያዳረሰ በሚባል ደረጃ ሀገራችን ሁሉም አካባቢዎች የደም ምድር ሆነዋል። ሙሉ አማራ ክልል አዲስ የጦርነት ቀጠና ተደርጓል። ከፊል ኦሮሚያ ክልል የጦርነት ቀጠና ሆኖ ባጅቷል። ትግራይ፣ አማራና አፋር ፋይዳ ባልነበረው የብልጽግናና የህወሓት የስልጣን ጦርነት ምክንያት ደቋል። ቤንሻንጉል፣ ጋምቤላ፣ አብዛኛው የደቡብ ኢትዮጵያ አካባቢዎችም ከሌሎች የተለየ አይደለም። በማህበራዊ ዘርፉ ቢሆን ወንጀል ተበራክቷል። ከ200 ሺህ በላይ ሰዎች ወይም ዜጎች በመንግስት ቤታቸው ፈርሶ ጎዳና ላይ ወድቋል። እንደ ብልጽግና ሹማምንት አባባል ህጋዊ ደሃ ተደርገዋል። በሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎችን በሰሜኑና በምዕራቡ የሀገራችን ክፍሎች በነበረው ጦርነትና ማንነት ተኮር ጥቃቶች የውስጥ ተፈናቃይ ሆነው የሰቆቃ ኑሮ ይገፋሉ። ዋይ ማንንዲ ገሜቲን ራ ኡማን ቡቃውዳ ከና fakkeenyaaf warri akka isaanii qofatti kan isaan fayyadaman inni amma asirratti saba tokko maqaa dhabuudhaaf malee jechuudha. Guutuu biyyattiiti wanti kun isaan yeroo hedduu waa'ee shaggarii fi kan isaan waan kana dubbatanii fi namni manni irra diigamee buqqa'eeti wanta jiraadha. Manni yoo seera ala tahee ni diigama jedheeti yaada saruma Abiyyillee kan inni deebisee ባለፉት 5 ዓመታት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች ህይወታቸውን ተነጥቀዋል። ለዚህ ሁለንተናዊ ሀገራዊ ብስቅልቅል ቀውስና ውድመት ወይም ሀገራዊ መክሸፍ ዋነኛ ተጠያቂው የብልጽግና መራሹ መንግስትና የእርሶ የወደቀ አመራር ወይም ፌልድ ሊደርሺፕ ነው። ገዢው ፓርቲ
በነቢብ ብልጽግናን አመጣለሁ ይያለ ቢብል ቢገዘትም በተግባር ለኢትዮጵያ ህዝብ ያመጣለት ግን ጉስቁልና ሆኗል። ብልጽግና ሀገርን ከቀውስ ማውጣት ካልቻለና ዋነኛ ተቃዋሚ ፓርቲዎች የብልጽግና ወይም ያገዛዙ አገልጋይ በመሆናቸውና የችግሩም አካል በመሆናቸው ከፓርቲዎቹ የሚጠበቅ መፍትሄ አይኖርም። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ለወደቀው የእርሶና የብልጽግና ፓርቲው አመራር መፍትሄው ምንድነው? የሀገራዊ ቀውስ መፍትሄ አፈላላጊ ጉባኤ እንዲዘጋጅ አድርገው ሳይረፍድ ለሀገራዊ ቀውሱ መፍትሄ መላ ቢበጅ አይሻልም ወይ? እንደኔ እንደ አንድ የህዝብ ተወካይነቴ ብልጽግና ፓርቲ መራሹ መንግስትም ሆነ ፓርላማው አገራችን ከገባችበት የፖለቲካ ቅርቃር ፖለቲካል ዴድሎክ ማውጣት ስለማይችሉ ስልጣኑን ለጊዜያዊ ሲቪል አስተዳደር እንዲያስረክቡ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላትም በኢፌድሪ ህገ መንግስት አንቀጽ 60 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት በምክር ቤቱ ፍቃድ ምክር ቤቱን እንዲበትኑና ለአዲስ ምርጫ መንገዱን እንዲጠርጉ መጠየቅ ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እቹኒ wantootni amma lakkaa'ee kunniin irra hedduun soba jechuu fi miti dhuguma. Warri kun dhuguma waan kanaa fi rakkoon isaanii amma kan jettudha. Jechuun wantoonni amma lakkaa'ee kana hundaafuu fakkeenyaaf amminne rakkoo dhugumaan biyya san keessa jirtu hunda si lakkaa'ee kan hundaaf itti gaafatamaan warra biyya bulchaatiin jiru warra biltsiginnaatii keessattuu marii biltsiginnaa kanaaf fala lafa kaahuu qabdaa. Falli ati lafa keessus koree waan kanaatiif gartee rakkoo kana hiitu ijaartanii ummatatti gartee angoo dabarsitanii manni maree kunis diigamee kan biraa akka gartee filannoon godhamu filannoon akka gaggeeffamudha filannoon akka waraacii jechuudha. Warri amma rakkooni karaa qaxxaamuraatiin angoo qabannee akkamitti biyyattii san akka barbaadnu goonaa haga amma jiramu kana caalaa akkamitti bitittiin goonaadha malee rakkoo waa'ee dimokiraasii yookiin ammoo rakkoo nageenyaa maal amma waan inni jedhu kanaa miti kanaadha beeki kan gaafii keessa nama galchu wanti inni amma jedhu kun dhuguma naannoo biyya san keessa guututti ni jira waan sobaatii miti jechuudha garuu dhuguma kanaaf je'e gaafattoo akkasitti gartee biyyattiin ibiddi hamaan keessa bobahaatiin ture amman tana fakkeenyaaf amma Oromiyaa keessatti dhugaadha lolatu deemaa jira fakkeenyaaf waboo fi mootummaa jedhutti kana keessatti uummanni nagahaa akka malee miidhamaa jira guyyaara dargaggoota meeqatu rashanamaa jira haawolii meeqatu gartee daraaramaatiin jira jechuudha teen ammoo cal jettee afaan lugaamatte meeqan mamaan dubbatiin fakkeenyaaf akka isaa kanatti jechuudha amma warri kun ammoo odoo kun isaan hin aarsin gaafa dhihoo warra beenzila rabaatiin turedha. Waan sila jabsiisudha. Suuraan kun amma fakkeenyaaf ka gaafa dhiyoo inni haga naannoo Tigraayitti deemeetiin waa'ee lolaatiif gartee lola hafarsaatiin turedha. Mee fakkeenyaaf kan inni tokko isin agarsiisa dhabu. Kana dhageeffadha. ዋነኛ ዓላማ ጠላት የሚለውን የአማራን ህዝብ በማንበርከክ አማራ jechuun kun ka gaafa lolli Tigraay gaafattoo jechuun baatii muraasa dura gaafa lolli Tigraay deemaatiin ture inni dubbateedha. Haga naannoo inni zimmati yaaniiti gaafa san jechuudha. Qophii jechuun mootummaan qopheessee waliin gaafa sanitti haga naannoo deemanii jechuudha. Loltuu wajjin qawwee qabatanii warra akkas deddeemaatiin turedha. Har'aan tana biyyattii lola keessatti Oromiyaanis lola jirti. Amaaraan lolaan taa'aa jirti. Biyyattiin ekonomiin daaraa ta'eeti jira. Nageenyi hin jiru. Nageenyi dhabame. Naggaadeen gadi baatee galuu dadhabdee jirti. Naggadateetiin galuu dadhabeeti jira. Mootummaan akka aangoo gadi dhiisuudha. Akkasuma gartee akka paarlaamaa kunillee diigamuudha. Garuu gaafattoo sanii lolli akkasitti akka gartee addunyaan guutuu yaaddoo inni East Afrikaa guutuudhaaf yaaddoodha jedhaniiti addunyaan guutuun dubbataatiin turte kanadha kan gartee naannoo Oromiyaatii fi akkasuma kan gartee akka Amaaraa kanallee caalu jechuun kun dhaabbatuun qabaachuu fi dhugaadha. Naannoo Oromiyaa keessa fa'aatti haala hamaadha wanti deemaatii jiru. Kan warraallee gartee warra hin hiikkadhu zarraf jedheedha. Warra gartee warra mootummaan gaafa duraa ijaareetiin damoosa kafalamuu fi faannoo fi liyyuu haayilituu hin hiikkadhu jedhee bosona seene. Garuu Oromiyaa keessatti uummata qulqulluutu maqaa wabootiin miidhamaatiin jira jechuudha. Akka gartee kennaa warri paarlaamaa keessatti afaan qabate sanii miti. Garuu gaafa kanatti lola labsaatiin ture dhuma dhageeffadhaa waan jedhume. መጉዳት አማራን ማጥፋት እንደሆነ ግልጽ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ አማራ ሁሉም ኢትዮጵያን መረዳት ያለበት ነገር ይህ ጦርነት መሰረታዊ የህልውና ጦርነት ነው። ስለዚህ ይህንን ጦርነት ለመከላከል ያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ያንዳንዱ አማራ በግንባር እየተዋደቁ ካሉ ከጀግኖች ፋኖቹ ከነምሬ ወዳጆ ጋር የአማራ ወጣት ዘምቶ በግንባር አብሯቸው እንዲቆም በየአካባቢ ያለው ፋኖ
ተደራጅቶ ወደነ መሬ ወዳጆና በተለያዩ አካባቢዎች ወዳለው ጦርነት ወደ ግንባር እንዲያመራና በግንባር ትህነግን በመፋለም ሂደት ውስጥ እንዲሳተፍ ጥሬን ማቅረብ ፈልጋለሁ። አሌሱማ አከና ይቻቱ ለችሮ ኩኒ ዋን የሮ ዴራው ሶ እንተሂኒ ባቲሌ ሙራስ ዱራዳ ከኒን አከና ይቻቲን ቱሬ ሎለማ ኩን ካለ ሂሊዩናቲ አከሱማ ገርቴ ዋሪ አማራዳ ካን ገርቴ ሎላ ከናረቲ ሂርማቴቲን ጎምቢሴቲን ጎምቢፋማቲን ጅሩ جينا كيس تيجال ما هني كان بكانجا هو قبضني كوني لولا سيناتي اتفوفو دا قبضني مال لولو ما والو دا كان أبولا يلا ميني إنه أمارا في تيجري كودي رتي بوباسان كسو بتوما فيدرالاتي في ومرة تيجري رتي كغاتور رتي بوباسان سانجا چودا أنتنا حالي سون هم دينو دبره نما نجا أفكيسني يجون أسيرتي دكتور أبي جلي دي بيسا كيس تيوان نيجي توكو تجرا لغومتي لولا غوتو تنما جيبو يجون أبي يجون إلا جن دارا فيشو دان دكتور أبي غيرو دبيري نيجي توكو نافتا تجرا غافا سان أكسي كليسا إبي درباتين توراني kan ekonomi ma biyya saniitu akka hayyoonni garagaraa lecha turanitti lola sanii kan gartee biyyattii san waggaa meeqatti illee fuufitti ol ka'uu hin dandeessu jedhamee hayyoonni garagaraadha dubbataa turan anaa miti jechuudha. Har'aan tana ammoo sababaan kana jedhamuuf maali Tigraay irraa lolli maa dhaabbata akkasuma gartee Tigraay baduu qabdi Oromiyaan gartee baduu qaba warra gartee galabaanu yoo Tigraay badde galabaanu achir san xumuriiti as deebi Oromiyaa balleessi saniidha kaayoon isaanii waan ta'eefidha. Malee osoo mirga ofiitti dubbatanii waanuma dhugaati wanti nama jedhe kun jechuudha. Garuu warri hobala makarna kalatti qaxaamuraatiin angoora ba'u kabira ammoo nama achirra jiru ammoo ajajaniitiin akka isaan barbaadan Tigree naa balleessi Oromoo naa balleessi mirgaa miti bar mirgi kiyya haa kabajamu miti beekin ebalu naa balleessidha. Yeroo hunda fakkeenyaaf qabsoon isaanii ebalu naa balleessidha. Namni kun paartii mormituudha sibiilii ta'eeti akkasitti qawwee ceekurra kaateeti haga bakka dimbarii jedhisa haga dimbariitti haga naannoo bakka lolaatiitti deemee akkasii kakaasaa ture jechuudha. Dubbachuu qofaanii biti akkasii gabbahee magaalachaa kenna warri amaaruuf duuban deebina ka gombifamtan achitti ka duutanii fi ka ajjeeftan gootummaa keessatti galmoota seenaa keessatti galmoota kuni lola hilluinaati ebalu faana hiriira fannoo ebalu faana hiriira jedheeti lola labsaa ture jechuudha. Amman tana ammoo mee afaan kamtu nama dubbatare afaan tun alba'ee jedhee migaaf kan bilishaan afaan tu isa alba'ee duraanii har'a afaan kamiin gadi bahee dubbatuu danda'ame kanaadha wanti rakkoo ta'e malee wanti inni jedhe kun sobachuuf miti mirga ofii dubbataa fi bitan malee uummanni kun yeroo hedduu waa'ee wanni jara kanaa dubbannuuf jechuudha. Akka an barbaade maanaan goonedha osoo har'an tana Tigraay irratti haga ammaa biyyattiin akkasuma daaraa taatee lolli Tigraay keessatti itti fufamaatiin jiraate namichi kun biyyattiin haala addaa keessa jirti seera haaraa hojjetaa jirti jabaadhaa jedheeti harka dhaabee sila paarlama harratti akkas jedha ture jechuudha. Garuu maaliif lolli kalatti bisanii numaa dhaabbateedha. Har'aan tana inumayyuu ka Oromiyaa illee maqaa itti dhaheeti itti dabalate. Kanaafuu warri dhugaaf osoo hin ta'in ebalu naa balleessaadha waan ta'eefidha waa'ee mirga isaaniitiif osoo hin ta'in mee Dr. Abiy ሆ deebisaan isaa maalinidha? ኢትዮጵያ በጀመረችው መንገድ ለሚቀጥሉት ዓመታት እድገቷን ካስቀጠለች የተቋም ግንባታዋን ካስቀጠለች የሚገጥሟትን ችግሮች በውይይት ከፈታች ከጦርነት ራሷን ከጠበቀች እዚህ ጋር ጦርነት እየጎሰሙ እዚህ ጋር ሰላም አምጡ ከሚሉ ሰዎች ከተገላገለች dubbiidha silaalama warra asiin gartee lola labsaa asiin ammoo lolli hin ta'u jedhu amma jechuun deebisaa isaa bira hin geenne beeki waan jechuun waan saniin wal qabatuufidha warra asiin lola labsuu warra ammoo asiin ammoo lolli hin ta'u jedhu maalinni kun nama ani hin fedhe narraa balleessi ebalu naa balleessi ammoo naannoo Amaaraa keessatti lolli labsamee ta'uu hin qabu. Yoo ummata akkana kanarra nagaa taate Itoophiyaan ni guddattiidha jechuun waa'ee guddina Itoophiyaatiif osoo hin ta'in dubbii kana keessatti gadi qaba laala dubbichi namni ani fedhe narraa haa badu yookiin waliin haa marannee biyya akkas nagaa haa taatu maal osoo hin taane. ሰላማዊ ቲንኪንግ የበዛባቸው ሰዎች ካሉ በሰላም በፍቅር በወንድማማችነት ማደግ መበልጸግ እንችላለን። አሁንም በልበ ሙሉነት የምናገረው በአፍሪካ ውስጥ በእኛ ደረጃ እያፈራረሰ እየሰራ መንግስት ማግኘት ያስቸግራል። ብዙ ስራ እየተሰራ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው። ብዙ ደግሞ ይቀርናል። ብዙ ሌባ በውስጣችን አለ፣ ብዙ አጭበርባሪ በውስጣችን አለ፣ ብዙ ንፉግ በውስጣችን አለ። ገና ብዙ ጥረት ይጠበቅብናል። ሁለተኛው ጠቃሚ ሐሳብ ምርጫን በሚመለከት ይሄን በጣም ማድነቅ እፈልጋለሁ። ምርጫ ይካሄድ የሚለው ሐሳብ በጣም ማድነቅ እፈልጋለሁ። የተቃዋሚ ብዙ ችግር ምርጫ አይፈልጉም። ዝም ብላችሁ ልቀቁና እንያዝ ነው የሚሉት። አሁን ምርጫ ይደረግ የሚለው ሐሳብ በጣም ጠቃሚ ነው፣ ግን 3 ዓመት መታገስ አለብን። Jechuun waa'een filannoodhaa kan ka'e kareefuu amma Dr. Dassaalan Caanyeedha kaasesanii filannoo waa'ee filannoodhaatiin wal qabachuun waa'ee mircaan haa deemsifamu mircaan karaa qaxxaamurachuu isa kan namichi gaafate sun haa deemsifamu irratti waa'ee mircaa kaasuun waan bareedaadha. Warri paartii mormituudha kan biraa filannoodhaa irratti
Angkor rabana jedhanii tiqabsaa waan ta'eefidha jechuun muudiidhaan deebisaa fi jira. Garuu ammoo waggaa sadiin hafe kana taaggasuu qabaadha. Jechuun takara qaxxaamuraa jechuudha. Paarlaamaan diigamuu fi takara qaxxaamuraa sanii jechuudha. ሳምንቱ ምርጫ ስለማይደረግ 3 ዓመት ታክሰን ያለን ሐሳብ ይዘን ቀርበን turbaaniin mircaa godhuun hin danda'amu waan ta'eef taaggasnee hagasii waggaa sadii booda ta'uu qabaadha. እኛም ይዘን ቀርበን የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚፈርደውን ፍርድ በጸጋ መቀበል ነው። የዛሬ 2 ዓመት የፈረደውን ፍርድ አልተቀበልኩምና አሁን ፓርላማው ፈርሶ ምርጫ ካልተካሄደ አሁንም ፈርሶ ቢካሄድ ነው የሚመረጥ ካልተመረጠ ይቀጥላል ጉዳዩና በየ2 ዓመቱ ነው jechuun dubbiirbaati yoo ani ammallee osoo paarlaamaan kun diigamee mircaan adeemsifame yoo ani maraxamne hin taanedha waan ta'eef kun waan ta'uu mitiidha jechuun አቅም ስለሚያንሰን በተቀመጠው መንገድ በ5 ዓመት እናረጋለን ያኔ ያሉ ሐሳቦች ለህዝብ ቀርበው እኛ በምን ህዝብ በሚፈልገው ልክ ካላገለገልንና ካልተጠቀምን ህዝቡ በምርጫው ሲቀጣን እጅ ስምን ባንስምም እጅ ነስተን እናስተካክላለን። እስከዛ ግን መታገስ ጥሩ ይመስለኛል። ፍርዱ ለህዝብ መተው የኢትዮጵያ ህዝብ አስተዋይ ነው። ሳንሰርቀው 7 ቀን ስንሮጥ እንደምንሰራ ያቃል። ብናበላሽ እንኳን ከአቅም ማነስ እንጂ ሆን ብለን እንዳሆነ ያቃል። የትኛውም ጫፍ ያለው ባይዘው ፌስቡክ ላይ ያለው ኢትዮጵያ አይደለም የትኛውም ወረዳ ብትሄድ የኢትዮጵያ አርሶ አደር የሱን ጎተራ እየሞላ እንደሆነ ያቃል። የትኛውም ደሃ እናት በተቻለ መጠን ቤቷን ለመጠገን እንደምንሞክር ታቃለች። የኛ ተስፋ እነሱ ናቸው እና ፍርዱን ለህዝብ እየተውን መሄድ ጠቃሚ ይሆናል። የእርሱ አመራር ለተባለው እንግዲህ ብልጽግና በቀደም ስብሰባው የእርሱ አመራር ጥፋት አመጣብናል አላለም። በሚቀጥለው 3-4 ወር ደግሞ ስብሰባ አለው ጥፋት አመጣብናል ካለ የብልጽግና ጉዳይ ነው የሚሆነው የኔ ጉዳይ በግል ማለት ነው። በጋራ ያለው ጉዳይ ግን ጊዜውን ጠብቀን ማየት ጠቃሚ ይመስለኛል። warra kana maalinni kan jedhu kanuma naaf isin beeynu kana jechuudha. Akkuma fakkeenyaaf Dr. Abiy jedhe kana asiin lola kana yoo gula lola kana labsaa lola kana immoo asiin itti fufii beenzila qabsiisii of duuban deebinii ka achitti duutelleen gartee jihaada warra akka sechaatiin ture warra qawwee qabatee haga dimbaraati deemaatiin ture rakkoommaan isaan amma waan kana jechuudha. Fakkeenyaaf amma karaan badii gara miyyannaan kama amma itti jirtu kana deemi akka namichi jedhe jansani amma warri lola Tigraay dhaabdee yookiin lola akkasii dhaabdee waan itti ta'uu didee fi ardhan tana wanni irratti duulamaatiin jiru wanni gartee ta'uu dhabee fi kaleessa akka nu jenne sanitti hin hojjanne yookiin ammoo aangoo gadi hin dhiifne kanaafuu aangoo gadi dhiisi nutu aangoo qabataadha. Rakkoon isaanii ammoo lolatu nama ibalu nu balleessi kan nu jenne nuuf hin balleessinedha. Rakkoon isaanii kana jechuudha. Maaliif kaleessa kun qabatamaadha. Ardhan tana komiitu haasama kaleessa ammoo hilliwinaadha of duuba hin deebi'ina. Zammata lolli kun lola jihaadaati itti fufaadha. Lola waloodha kan addunyaan guutuun afaan qabattee sodaataatiin turte jechuudha. Kanaafuu osoo gartee warri badhaadhina Oromiyaa kun dhuguma sammuu qabaatanii warra gartee akka amma diktaatorummaa gartee sammuun qawwee qofaa yaaddu kana osoo hin taane dhuguma osoo gartee waboo waliin araara buusanii as deebi'anii uummata isaaniitti kan as deebi'an taate dhugaa dubbachuu fi warra akkanaa kana silaa isaan caalanutu mataa isaanii dhahaa jechuudha olola isaanii kanaaf. Maaliif qabatamaan kun wanni isaan gartee kaleessa jedhanii fi wanni har'a jedhan wal dhaha waan ta'eef qabatamatti isaanuu ufii isaaniitti ragaa ofirratti baha waan ta'eef jechuudha. Malee yookiin ammoo wanti inni jedhe sobaa fi miti asirratti kaa'amana marii kanarratti waa hedduudha kan kaa'ame haa ta'uti ammoo jarri keenya akka isaa kanatti ifaa bilisatti rakkoo Oromiyaa keessa jiru baqaysanii kan isaan dubbatanii akkasitti kuburaachin jechuu fi harka rukutuu malee akkasii akka isaanitti hin dubbanne an tokko jara kana ajaa'ibsiise. Duuba jarri kallattii karaa argatan hundaan falfalaanis qabsoo karaa faannootiinis paarlaamaa irrattis haga dandeenyeen bakka mootummaa kan akkas jennee jilbifachiifnee karaa qaxxaamuraatiin aangoo qabannee akka barbaannu goonaa abbaa barbaannu balleessuu akka barbaanne godhuu san hunda goonaa biyya san akka nuti yaannu san goonaa kan jedhudha qabsoon isaanii waan ta'eefidha wanni waa'ee isaanii kana dubbannu jechuudha. Abduu moobaayilaa birraa hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.